Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam nagaa jirtanii fayyaadhaan obboleettiin keessan gannat gadiir nagaa isiniif jira. Like subscribe godhuu hin dagatina. Kan hanga manaa gootaniif immoo hedduu galatooma. Akka nama jiraatu biyya baqaa keessa yookiin Saudi Arabiyaa keessa jiraatu tokkotti yaada natti dhagahame yeroo hunda waan miidiyaa kanarra deemu waan taazzabu irraa dubbachuun barbaada. Dubbachuun illee dirqama kiyya maaliif biyya kana keessa jiraadha waan taateef miidhaa biyya kana keessatti nurratti dhufaa jiruu fi nullee fidaa jirrurraa yaada waliif qooduun dirqama waan ta'eef jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya kan afaan kiyya kana dhageettanii yookiin kan biyya tokko waliin qabnu kan afaan Oromoo dhaga'uu dandeettaniif wanni biyyaa nu baase sabboonummaa yookiin immoo waa'ee dhimma siyaasaatii miti. Tokkoon tokkotti wanni biyyaaf nu baase hiyyummaadha. Rakkina keessaa bahuu ilmaan rakkattootaa ta'uu rakkoo teenya tana gara irraa itti hir'ifu maatii keenya akka itti gargaaru karoorfannee itti yaannee waa meeqa walitti qabanneeti kan biyya san keessaa baanu jechuudha. Akkanumatti ol kaanee nuu toltee xiyyaara korree biyyaa hin baane warri xiyyaaraan dhufeeyyuu jechuudha. Keessattuu immoo yeroo baay'ee warri bahaaraan dhufe bu'aa bahii hedduu karaa kanarratti dabarsitanii rakkoo hedduu karaa kanarratti dabarsitanii beelan miidhamtanii dheebuudhaan miidhamtanii aduudhaan miidhamtanii bishaan irratti miidhaan meeqa isinirra ga'e rakkoon meeqa isinirra ga'e dallaalli meeqa rakkoo meeqa isinirra godhee ga'e dhiirri akka dubartiitti gudeedamee dubartiin gudeedamtee dhiirri gudeedamee wal biratti dhiiraaf dubartiin gudeedamanii rakkoon meeqa karaa yamanii kanarratti isinirra ga'e du'e moo hin duune yaa rabbi karaa kanarra na baase jettanii shahaadaa qabata. Du'a keessaa rabbiin afaan qurxummii keessaa isin baase biyya kanaan isin ga'e. Wanni rakkoo kana hunda isin argisiise rakkina siyaasaa miti. Siyaasaadhaa mootummaa wajjin loltanii biyyaa hin baane. Maallaqa dhabuu ilmaan rakkattootaa ta'uutu rakkootu biyyaa nu baase. Anas isinis eenyumaayyuu namni biyya baqaa jiru keessattuu namni dachee Arabaa keessa jiru kuni rakkoo maallaqaati malee rakkoo siyaasaa yookiin immoo rakkoo oromummaatii miti yookiin rakkoo gandaatii miti kan biyyaa isin baase jechuudha. Yeroo baay'ee garuu kaayyoo baataniif dagattanii waan manaa isin baase san dagattanii osoo kophee deemtanii silibbarii osoo hin jijjiiratin hiccuun sunuu odoo ofirraa hin jijjiirin jiruu haadha keessanii jiruu abbaa keessanii maallaqa baatanii sanuu osoo hin jijjiirin nama isin gargaaree biyya kana isin geesse sanirraa iyyuu maallaqa sanuu osoo hin deebisin rakkoo meeqa uumtan biyya kana keessatti. Rabbi keessan sodaadha. Biyyi kun biyya seeraan bultu. Yoo lammiin Itoophiyaa tokko waa balleessa sababa lammii Itoophiyaa tokko nama 1,000 oli kan qabamu sababa keessaniin jechuudha. Namni naannoo rakkoon itti uumame san jiru bichaa osoo hin taane akka Saudi Arabiyaa kanarratti nama Habashaa karaarratti argame lammii Itoophiyaa jedhamu hunda karaarratti argame miidhaa irraa geettan. Yaa kan abaaramee biyyaa bahe yaa kan haati abaartee ija kiyya duraa badi bakka badii malee hin dhaabbatin jettee biyyaa baate. Badiin ati balleessitu sibichaa miti kan balleessu hunda keenya balleessa. Nuti ilmaan hiyyeessate rakkannee biyyaa baane dalagannee jijjiiramnee biyya keenyatti galuu barbaanna. Biyya wajjinillee rakkoo hin qabnu lammii biyya keenya keessa jiraatan wajjinillee rakkoo hin qabnu. Nuti rakkoo kan qabnu maallaqa qofa mootummaa wajjinillee abbaan fedhe bulchee abbaan fedhe bu'ee rakkoo hin qabnu. Nuti rakkoon keenya maallaqa baqa maallaqaaf biyya kana dhufne. Biyyi kun biyya siyaasaatii miti. Biyyi kun biyya gandaan itti wal fixanii miti. Biyyi kun biyya maallaqa qofa itti dalagatanii jiruu ofii itti mataa gadi qabatanii alhamdulillah jedhanii rabbi ofiitti salaatanii itti jiraatan. Namni kana hin beekne biyya keessanii hin dhufina. Biyya keessanii dhuftanii biyya kanatti gandaan sabaan wal ajjeesuun wal fixuu wal hidhanii wal tumuun maali? Hin saalfattanii takka Amaaraa fi Oromoo jettanii wal fixxan amma immoo deemtanii gandaan walitti galtaniitiin ilmaan hiyyeessaa hiitanii rakkiftan. Ilmaan akkanaa tana haadha fi abbaan abaarte rabbiin ija kiyya duraa si haa balleessu natti asii hin deebiin biyyaa bahe saree maraatte ta'e bakka geettetti najifame jettee haati abaarsan biyyaa baafteetu biyyaa bahe ilmaan hiyyeessaa qabee karaa kanarratti rakkisa. Yaa ummata kiyya sabaanillee ta'ee gandaan kan wal fixxan kun jechuudha. Rabbiin qalbii isinii haa kennu. Rakkoon teessan rakkoon isin fiddan ilmaan hiyyeessaa meeqa kan nagaan dalagattu dammaraa jirti jechuun balleessaa jirti jechuudha. Sababa keessaniin ilmaan hiyyeessaa meeqa kan dalagatan riskii itti qabaa jirtan. Nullee akka dalagannee hin bulle nu godhaa jirtan. Morma gannu qabsiisaa jirtan. Nuti maallaqa barbaanna dalagannee jijjiirachuu barbaanna. Yaa ummata dalagaa hin qabne yaa kan abaaramee biyyaa bahe warma dhiiraa kanaatu silaa bakka maratti balaa nuti buuftan. Bakkuma deemtanitti aara maallaqa bichaa yaada dalagaa keessa yaada isinummaa fi lola maaltu walitti fide. Kan lola barbaade galee achitti bakka lolaa san deemeen gaxxamu. Subscribe godhuun dagatina ammoo.